bira kaayanii waa'ee namaa akkas goonaa haasoo mirqaanaa takkaan deemu jirra hundi keenyaa jechuudha. Mucaan kun dhimmi isaa maal akka ta'uu qabu wal dubbannee jira. Dheengadda waan hedduu haasawamee jira. Bu'aa bayii hedduu keessa dabree. So ilmi namaa waan akkanaa keessanii qunnama maal godhuu qabnaa jechaa ooluu osoo hin ta'iin dheengadda wal dubbannee haasawaa fixnee jira. Haasawaa sanirratti yaada gargaara. Arraan tana wanni deemaa jiru kunis bareedaadha. Haala kanaan fuula dura haala kamii tarkaanfachuu danda'a? Reefu mooderni waan ta'e takkaan Khatarii waan hedduu na dura dubbatee jira. Yaada akkasii nama hogguta karaarra nuu kaayee nuun deemuu fi akkanatti eegalamee jiru istaartii guyyaa itti eegalamuu fi waan eegalamee eegu jira malee ganaa eegalamaa namuu yaada yoo himachaa oole mucaa kana if bira keenyee mataa madayyisu jira. Rabbii isin uume sodaadhaa. Dhimma dhuunfaa keessanii as gubbatii nuuf hin haasa'ina. Dhimma nama takka haasawaa namni hedduun karaa deemuu qabnu qofa deemuu yaada. Kabiroo ammas ani wanniin karaa furmaataatti jee yaadu maali? Namni horee ana na godhe hin jiru faayee jiru. Anaa fi maammee fi wanti taanee maal godhamuu qabaa inni ogguma san irratti murtii takka kan namu waliin jenne deebisnee ogguma san maammeen kireet godhee WhatsApp guruupii takka guruupii san irratti namni 3-4 hirmaatee jira. Sagalees kaayee jira. Waan bareeda deemu jiran. Wanni san maaliif arraan tana mogga dhiifamee ammas qophatti asii wanni biroo banamu. Laal dhimmi kun hedduu wanta na godhani beetanii jechuun takkummaa dhabuu keenyaatu hedduu wanta na godha. Gaafa uummanni keenya naannoo wantaatti beelaa fi hongeen qunnames namu lagaa fi gaaraa fi iddoo jirutti wal qoodee deema. Maaliif wantiin dhaabbataa takka ta'ee uummata beelee kana harargee lixaatii fi harargee bahaa jidduutti dhaabbanni takka dhaabbatee uummanni lameenuu irratti hirmaatee walqixa uummata kanaaf yoo waa godhame wanta waan guddaa bu'aa ture sila akka yaada keenyatti. Garuu ammas dhimma sharmaarkee irratti hoggaas deebine namu akkanaa wayyaa akkasii wayyaa osoo hin taane karaa yaada quubsaa takka irratti nama takka godhannee arraan tana hojiitti eegalamuu qaba. Waan birootiin mucaa kana saayikooloojii mucaa kana hedduu miidhamaa deemu. Hundi keenyaa'u warri aartii je'ee as deddeemu an arraas irra deebi'eetiin jaa. An badhaasni akka kanname akka biyyoolessaatiif jinniin kun hundinuu anaaf hin maluu sharmaarkee mala. Ijoolleedhaan hogganamuu fi wanni kun hundinuu isaan mari'annee malee wanni nuti goonu takka illee hin jiru dirree dhawaa tana keessatti keessaafu. Ijoolleen yuutuubaroonni maali warreen sooshaal miidiyaa filoora hedduu qaban namta hammeenya isaa kaasuu malee nama takka waa'ee isaa nama na ajaa'ibee jira. Nama waan isaa gaheen kaasu nu dhiisu an abaluu yoo dubbadhu naan jettanii dubbadhu. Hedduu sarruu kiyya. As gubbatti warri deemu kun hundinuu warri as dhufee akkana goon akkas jiru kun hundinuu warra nu madeessuu deemu. Malee warri gurmaata nu qabu hin jiru. Hawaasa bal'aa nu jala jira. Waan kana eegalaa arraan tanatti murteessaa waan irratti godhuu qabnu irratti hiriirree haa goonu. Kana yaadni kiyya gabaabaa waan hedduu haasa'uun fedhu yoon inni si mufachiise dhiifama naa godhaa. Yaa dhugaa keeti Khalifa dhugaa keeti amma faraan bani mee goota bareedaadha Khalifa keenya garuu wista ka qoy dhaabbaddu maariyaa garuu nuti kaleessa quban qabu waan isin kaleessa wal mari'attan quban qabu. Oggudatti fara jiru sorry. Farahaan maali ni beeytanii isin warri amma biyya aye. Ati na jaalatti asa maariyaa. Yoo na jaalatti maanatti ni manne. Nuti akka dhuunfaatti warra biyya alaa keessa jiru warra anis hangaan waraas keessa jiru warra harargee ijoollee qaama keenya taate ni jaara akka mataa kiyyaatti jechuudha. Adis hanga achi jirtu bikka jirtu murii murteessiyo. Inni asirra keenyatti dubbatu miti. Sharmatti tokko bakki saahaa fuudha qaba. Nuti ammoo hanga dandeenyetti keenyatti tattaafannee nuti sharmaatti osoo hin qabnetti godhuufii qabna. Innawaa kutan biraatti daatiin harargeen bichaan naannoo harargee bakka bichaan waan sharmaatti sana cufu qabna ture. Ganda godhanii arraas kanaafuu sharmaarkii kana saaboo hunda qaba. Sharmaarkii osoo asirra baasnee sammuu isaaniitti jirra. Malee waan takka fagoonee fi kana jaamu jiru. Akkaantii kanarratti kaseenee ni jiru ilaa hanga ammatti dubbachaa ooluun faayidaa hin qabu baramaan. Gama keessaatii walitti dhufnee jirti namni hundinuu hanga saayibaatiif hanga hiriyaa walii yayyaamee
وليك أمامني أتشخيص يا رب جي بودانيس جوليان جاي يومني يا ما قال لك أمامنا يا رب جي يا رفي رفي جزيرة فيس نو ديبودن ده أنا كان قلت نجرا so أنا بالبلا ساني سانجا وليك أبو شرمار كنا نيم بالبلا منير خينيرا نيم بالبلا صاحب غيتي ماريا إيه لا لا سقيسات أنا بجر أنا ستو بدو أنا أنا سر نصر ستن عينون ها الله كل اللي هذا دينكتو ما إيه guys إيه سقيسات أنا بجر كنا فكادوتي فريخي أنا كنا فكادوتي غوفندين يو على بنامي nuti namootan sagalee qabanii fi namootan filoora qabanii fi kana kanarra sooshaal miidiyaa irratti gaddifne an amma duruuniin sagantaa amma reefu akka sharmaarkeen jeetti sagantaa takka qopheessinee sagantaa galateeffannaatii fi dirree kara hojiitti deebisuu yaada jehuun kaane sagantaa takka qopheessinee achirratti yeroo gabaabaa keessa waan kana goona naan jee at least irreecha duratti waan kana wal mari'anne sagantaa irreechaatiif yoo qaate guyyaa 18 hafe kana duratti waan kana goonee sagantaa akkasiitiif qophaa'u jiraan. Dila ammaan tana akkataatti harkifamu jirutu ajaa'iba na ta'a. Warreen biyya ala jiran nurra goofandii fi waan adda addaa banuu irratti xiqqoo waan nurra wanta ja'aniif isaan yoo karaa kana itti fufan. Abalurra kaayoo osoo hin taane namnummaan fedhiidhaan parsanaalii anaatu akkana taa'ee warreen keessaafuu ala jiran yoo rispoonsibilitii kana fudhatan hanqa dandeenyu nuti irra duullee namootan dhimmi ilaallatu hunda bira geessuu yoo itti hirmaannee waan bareedaadhaan ja'a. Please waan kana yoo rabbi sodaatan ammumaan tana ajjeesnu waan kana ammumaan tanatti eedanumatti irra waliigallee yaada takkatti boru taakka jennee haa eegallu yaada mataa kiyyaati dhiifama naa godha. hayyee yaada bareedaadha. Ayyee amma asirratti yaada bareedaadha. Borummoo mana eenyutti wal garra manuma muniiritti wal garra moo akkamii boruu khaxariin Qoqina deddeebuu jira beetiin deebi'aadha badda qoqina deddeebuu jira. hayyee khaxarii ol neqi khaxarii. hayyee Faaya onna mee koomiti nuti waliigallee yaa khatariin xiqqoo nurra waan kanarratti wanta yoo ijoo taate yaada ol naqaanuuf yaadni inni reefu haasawaa tures bareedaadha. Nutis dafnee yaada qabnu himannee namaaf gaddisuu qabna namoota yaada qaban hedduu waan jiraniif jecha khatarii seentee jirta beelka. Khaliifaa kiyya dhufeetiin jira galatoomi. Yaadni keetillee wallaahi ammoo ta'aa idimee afur keessa fiksi godhu qabna. Ani ittiin jira hunoo waan hin godhu jiru warri akkuma ati jette amma yaada keetirraa kaniin takka akka poointii fudhadhe. Miidiyaa irratti sheer godhuudhaaf maal godhuu kagoonu akkaawuntii isaa gartee amma silaa amma kireeg godhee kaniin kireeg godhu jiru kana isa qofaaf maqaa isaatiin kabanamu wanni hundinuu kataamu kasaatiin namni bakka dalaga amma laayivii irrattis erguu danda'u haalota gartee hundaafuu mijaa'oo katee irratti jechuun akka amma dhaabbatu jechuudha. Namni Itoophiyaa seeru akkaawuntii moobaayil baankingii fayyadamna. Namoonni biyya alaa jirus waan isaan fayyadamaniin direct link erganiif ani fiksi godhutti jira. Kana immoo sheer goonee miidiyaa adda addaa namoota beenuu biraan geenye karaa meseejiitiin karaa miidiyaalee adda addaatiin wal biraan gahuun dirqama waan ta'u kanarratti yaada kan kee kareef haastee wajjin wal qabate jechuudha. Khaxarii karaa biraatiinis warreen tiktookaatis haala tiktookaatiinis gargaaramuu likki danda'a beeku. Kana likki danda'ee sanis haa namni takka amma jechuun koreen jiraachuudha amma takka fa'aa namni waan kana hundeessu eenyu akka sagantaa baasuu qabu eenyu akka waan kana guyyaa hanganaan murtii eenyu akka numarrattu kan danda'u eenyu akka garee eenyu akka fide eenyu irraan akka dhufe sagantaan qopheeffamu sanillee fuulduratti kun yoo gargaaramu baatimee sagantaa kan akka qopheeffamu. Inni kun hamilee namaa takkamee hamilee walii takka eeguun dirqama. Khaxarii koree fi kana godhuudhaaf gabbuutanii irra wal mari'attanii boru koree sunuu dhiheessitanii waan godhamuu qabu hundaa'u boru ifatti hawaasni akka isinirraa dhagahutti nu qopheessa. Amma dhaabbattoo maaliidha amma Khaliifaa gaafiin kiyya. Kana muniirii faayee jiruutii fi khatarii ni geessan nama birootiin barbaadina amma eegalamuu qaba bakka kun. San booda eega waan kana dhaabdanii karaa qabsiistan booda eetan koree biroo namni biroo amaratatu.
san sharmaarkee Akkas murteeffata. immoo Garuu ammaan tana namni namoota jirtan Muniirii fi Khaxarii nu geessan. likkumatti Egaa waan namaaf ta'a biran ta'an beeta. wala abu arraa miti bar wanni kun immoo gurbaa kana mee rabbis daadhaan tillee wajji galu jirraati. Asii mataa nyaachuudhaan miti isaas inni illee as keessa jiraatee mataa wanta jechuudha osoo hin ta'in so amma tajalqabnu amma ayyaanna kiyyaama kan hin barbaadu maamii qafiraa maal bareessu jirta. Kanaaf amma tadhaabbattu mee khaliifaa amma haalli itti jalqabnu amma maali? Bakka waan kireet godhamuu jiru kana kireet godhi wanni sun hundinuu koree birootiin barbaadina abbaan akkaawuntiidhaatii fi wanta sharmaarkuma haa ta'u. San booda wanni inkamiin dhufu san kallattiidhaan isa bira eega seene booda isa bira seene booda Khaxariin ripireezenti godhuu ni danda'a. Abaluu jee sharmaarkiin kallattii waan san waan nama itti naqesan yookaan Muniiriif kannee waan san namni ibsuu ni danda'a yookaan Muniir ibsuu ni danda'a. Akkaawuntiin garuu yeroodhaaf nama dhuunfaa waan ta'eef jecha dhimmuma sharmaarkee kana sharmaarkumaaf yoo ta'e akkaawuntiin karuma sharmaarkeetti yoo seene maal isiniif fakkaata akka kiyyatti? Akkasuma ta'uu qabaa simmaas. Amma yeroo waan kana gaggeessinu amma ani har'aan tannaaf sharmaarkeen bakka takka hin jirru boruu bakka takka ta'ana. San boodarra eenyu akka naqu jiru hundinuu achirra ni fida sii galee eenyu akka naqu jiru namootan sagantaa kana quba nu keessaas jiraniitis ta'e namni linkiin kun bira dhaqees ta'e abbaan fedhee achi biraan maqaa nu fida. Kanaaf naafi boruu sharmaarkee waliin taana Muniiris bakka jirutti ni eegalla. Amma immoo kun amma kabaruuti bara wanni ammaan qophees jiru kun baruu fi amman tana dhaabbatu maalidha amma? Uumaa takka bakka koreen hin barbaachisu kallattiidhaan karaa hojii seenudha. Hojii seenudha. Ani hojii kiyyattiin jira. Hanga barii hutti ani tarii irra qubeeta hanga barii hutti ni fixadha waan hinti jiru. Yeroo fixadhetti immoo akkam fixadhetti sharmaarkee biraan deema. Maayette. Khaxarii boru manni manuma Muniirii wala garraami. Isa okay manuma Muniir asuma ta'uu qaba. Paraanga dabalata namni biraatis qaama biraatis yoo kan jiraatu taate manuma isaa ta'uu qaba namni biraatis illee kan hirmaatu haa dhufu jiraate. Rabbi malkaa sheer irra godhaame rabbi malkaan wanna jira online jira moo Okay, amma haasawitanii mee amma carraanaaf kannaanaaf. Yes, እንጂ እዚህ ሀገር ውስጥ እንደከው ብላ ስንቱን አይተናል ነው ዋን ያጎኑ በስታሶ አማ ሶይነ ከና አኩመ ጅሩ ቴቲ ዋነፌ ፈራሃን ገራ ዋትሳፕቲን namoota amma dhimma kanarratti haasawee nama komentii sarku jirtami waalaikum salaam so guruppiidha waan takkaan karaa keessaatiin isin himuu barbaada asirratti waan hin dubbanne takkaa jira waan takkaan isin himu maammee qafiiraa dhaamsa kee harkuttiin jira abshir maammee karaa keessaatiin haasawne maammeenis wanni waan ijoo jiru beektaa akkaawuntii bira ta'uu qabudha. Maammeen iddoo itti irratti jira. Rakkoon qabu karaa keessaatiin haasawina waan karaa keessaatiin fixuu dandeenyu as gubbaa baanee godhuu qabu. Waan bareedaa waan yaada ariifata kan qaba san an dubbachuun natti ulfaateen isinitti himadha. Mee abbota qacarranaaf kanna dhiifama wajjin wallaa. Ayyee imaanee odeessi. Ani kanin jiru shamarreen kun awwala duraa mana hidhaa seenee ka itti wanni kun dubbatame marraa awwala duraati achiin booda je'ame gaggeenyee jira. Ni beeytanii abbichi gargaarurraa qabu miidiyaarra baatanii shabakaan hin banatin haadha abbichi gargaarurraa qabu isaaf dawwalaa ni jira. Dawwalaa gargaara. Immoo namni kophaa baanee akkasitti guruppii ijaarrannee gargaarraa hajjattan taates isa keessa galfadhaadhaa gargaara. Rakkoon qabu.
Marraa meeqa hidhamee hidhabee itti deebi'a. Ammoo hangammaa ooma kana haasa'u jirta. أول يقولوا برباضو نقول Marraa meeqa faraan dhageeffadhu. والله بالله الكريم Marraa meeqa inni kun hidhamee itti deebi'ee hidhamee deema. Kanuma dubbattan immoo ammata meeqa guutuu kanuma dubbattan. Waa takka amma dheengadda oguu miidiyaa irra gabbee dubbatus haasoin immoo ammata meeqaaf deema qabadhu. Kan inni dubbate an waa takkan arkinee gargaarsa jechuu jira. Maal kana shaba kan naasayin abbichi irraa qabdan gargaara isaaf dawwala yalla. اللهم صل على محمد أديرو Kana guba kalama namni lama sadi wal ga'e. Kanuma haasa'u xiqqisho wallahi nama inni mataan isaatu sammuun isaanii cinqamani beeytani. يا Amata meeqa guutuu wallahi sheemiidha. Hai. صح صح Akka waan amata dubbatameen na fakkaata wallahi dhiifama wajjin garuu gaa. Ani iddoo takkaan aareesi natti illee dhaggeema beekta. سمعت نينجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Ammaas akkaawuntii barbaannaa isa barbaanne yaadni hoo minaamin jiru kun injiina beekee walirraa qabda. Ni jira inninis kunoo dawwalaa fi yaadni dilli hoo jiru kun maali ni beektaa hojiidha seenuudhaaf namuu kaseenu cufti yaada kiyya jennee dhiisneetuma Barus amma kanuma akkaawuntii gaafatan iftaanis kanuma akkaawuntii gaafatan akkaawuntii sin gaafatina. eegaluudha malee anis yaadni kiyya akkana yoo jennee kadeemnu taate waan kana hirkifamaa deema jechuudha namuu yaada ka qabu achi dhiifateetuma yaada nama tokko irratti haa deemu. Singalleessaniifuu akkaawuntii sarmaarkeet Maali bara akka isaaba nama sadaqaa nama kadhachuu jiru nama walii godhu jira gooneetuma wallahi waan ni kana takkatti beektani. eegaluudha. Hayi hin feesisu akkanatti asirra yaada kana walitti kannachuu namni seenee ayas falgam. Hayi namuu yaada dhageenya yookaan kadhufuus hawaan aariyaa oduu dubbachuun taane isuma irratti sheer gooneetuma waan jiru dabarsineetuma eegalu wanti kun dila kanaa turuun qabu na fakkaata akka yaada kiyyaatti. صح منيري أكم تانسو Shabaka daddabaadhaan seen. أول ليه ريمتني قدين دي زيت ميلان أركته Lakki post godheetiin jira private godheetiin jira borgal gadhiisa jeetiin yaada qabasa aangoon kuttee jechuudha. ولا كم اسم سبرايز ده Qollee ana beekuu ijoollis ها keessaa أيه waan akkasii ta'atilee da borgal gala eeggadhu. أيه Abin qabu saniif nu darbu jira taabtaa godhaa warri jala jirtanilleen akkasumatti oguta kafarree keenya waan xiqqishoo takkaan dubbaddaa namni maayikii qabaddaadha waan xiqqishoo takka akka wallaalummaa kiyyaatti isinii dabarsuu barbaadeeti. Yaa wanni osoo fi asirratti fooloo guddifachuuf hin ta'in wanni dubbachaa jirru. Suusidii jedhage yalla dubbaddan. Us oguta kaimaan us obsa qabaadhu maayikii qabaddaa akka ganda biraatitti haasawa waliif haa dhiisnu haa wal dhageenyu haa wal jala deemnu. Yaa wanninii fi asirratti ol baanee dubbannuuf hancuftinuu ida'aa galaanaatti. Abshir. Wanni waa'ee kana bakka iyyutti haasa'uu barbaannee fi haasawni kun hancuftinuu ida'aa galaanaatti jette Oromoon. Nama tokkorra nama lama wayyaadhaa jettee wanni haasa'u kana babal'isuu feeneef hawaasni keenya kan dhagee fi kan dhageen kagartee isa bira dhaabbachuu barbaadu hedduudha wanni waan kana gabbaasnee ibsanneef abshirii hanga amma duraatis gargaarsa duraarra taraa durattis uumama warri aizos jee qoma xawatee sharmaarkeenii jirraaf jee bira dhaabbanna jee as bahee deebi'aniiti araaramni dhufee jaanii nu afan faajjeessanii kanarratti dhaabbatee eegana lamada as deebi'ee baafachuu isaatiin ammaas hadoonnee lafaa kaaniif duuba deebi'uu hin qabnu jennee
yaa akkasumatti guruppiin edda jaaramtee jirti khaliifaa faa jaaree waasaappiidhaan jaaranii nu hundinuu wal dhageenyee waa'ee takkaan sharmaarkeenis achi keessa akkaawuntii isaatii wajjin ni jira waan ta'eef sanumarratti nu hundinuu bakka bakka hedduu dhiisneetuma sanumarra yaada tokko dabarfannee waan godhamuu qabu namutu wal biraan geenye waa hunda wal biraan geenyaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya qaqqaali. Haasoo walitti dhiisaa gisee namni tokko dubbatu maayikii qabadhaadha wal kabajaa wal dhagayaadha. Akkasitti yaadni kiyya kana kabiraatis itti fufaadha. Akkanaan isiniin jaa wanni dubbannu kan cufti tuun idaa galaanaati. Namuu haa dhaga'uu kan dhaga'inillee yeroo duraa namni hundi ni afaan faajjee. Araaramni dhufe jeen namuutu adda facee haareen lafaa kaasne ajandaa duraanii osoo hin ta'in haaree kaasne. Akkasii warri turtee jettan ajandaa haariyaa torbee tokko keessa dhumuufi qaba wanni kun. Torbee tokko keessatti as baafachuu qabna mataa kiyyarraa hanga fi guruppii sanirra koottaadha. Ammatti hatattama biraan ga'uu qabna. Mee taaptaap godha shabakaan dadhabaa ta'e jira. Shabakaan nu deebisu jira taaptaap nu godha dhiifama warreen as jalatti reefuun tana fuleera guddifachuu fi maarree nuun jettanii nuti fuleera guddifachuu osoo hin taane nuti sagalee ta'uu barbaannee fi nama dhageenye biraa geessu barbaanne malee fuleeraa fi nuti akkasiin nu Suusuuti yabaranis waan biraa takkam dubbanne isuma tana dubbachaa na olinaan jeen. Ni beekta ji'a meeqa fudhatee jira?